Mucaan kun Mario ta'ee yoo kawaa dhuguu ta'e sammuu nama likkiin dalagu waa'ee dhugaa kan keeti. Keessattuu namni dhugaatii dhugu dogongorri uummanni qabu bara yeroo manni haadha sanii silaa mucaan su hidhame silaa osoo hidhaa baasuu baatanii achi gadalii haaseenu namni tokko gaafa haadha ofiititti ka'e faayidaa maal qaba? Inumaayyuu kan amma barumsa namaa ta'e ajjeesuu qaban wallaahi. Kanumaan dura dhiyooma kanallee beektaa waggaa lamaan dursu ammoo lolarratti qeema keenya abbeera akkasuma oola ijoolleen maal jechuu abbaa akkanatti isaan jaan kukuuni albee waraanee kun sibiila cokoo waraanee bakka ajjeesa. Wanti akkanaa kun baay'ee deddeebi'eera jechuudha. beekaatuma moo lolumarratti tasa. Lakki ilmaanii lolee ture abbaan beektaa ilmaanii sibiila qabatee lafuma kanarratti namni mana lama qabu kanan beektaa miire lafuma kanarraa wal lolanii turanii mucaa ajjeesuuf kaanaan mucaa waraanee beektaa abbaan arraba laphee kanaan ta'a sibiilaan dabbate cokooni mucaa waraanee lafa jala dabale. Achuma obboleeyyan mucaa abbaa kana qabanii jechuun nama sadiini bakkuma ajjeesan. Amma waggaa safaruma sani amma ijoollee hidhaayyuu ba'uu gaanii namni kana laalee kanama ajjeese buddeena mootummaa nyaata reedhaa gadi ba'aa haadha fi gorraa kun cicciraa nama jira osoo biyya keenyatti mootummaan nama ajjeese fannise rakkoon kun martiin dhufu. Anis waan ija qabatama qabuun durbii abbaa kiyyaati dhageeffadha. Obboleessa ofii dhalatee kana barsiisee guddisee itti fuudhee hojii mootummaa qabsiise. Qabsiisee lafuma ofii kennee gadhaabeeti waan hunda godhee fi lafarra ilmaan isaa hidhuu jammara. Gaafa ilmaan hidhu haadhatii bira dhufeen yeroo isaan qeema naannoo jira. Garbuu akaayan ture lafti kunoo shashamanne hidhanii garbuu naa akaayi durboo jedhee haadhatii fidate. Uummanni koomenti ku uummata koomenti kana ganda kama kayyettani arsii nageellee ganda maraaroo hawlooti kan ajjeefamte. Achumaan laala dhageeffadha. Kun wallahi qasman billaa waan maatii kiyyarra ga'e isinitti maal. Garbuu kana ansiina kaayuu jettiin naa akaayii jedhaan. Bakka biraa fidadhu jettee amma haati tiyya ofirraa ariiti. Yoo qidamee gabaan nu bira durbichi keenya kun dhufee durbichi abbaa kiyyaa kun dhufee maatii keenya maal jedha seeta amma booda obboleessa san maqaa dhahee abbisu jedhani namni hin beekne hin jiru seenaa kana amma booda ilmaan tiyya hidhu ilmaan tiyyan ajjeesu ana ajjeesaa jedhee gal dhiigatutti himaa barkana keessa akkana tabalbalaa fodhaaban yaphoo bulii jennee kadhan wallahi buluu didi halkan lafti kadhatanii jibbaatan asii ka'ee qah jedhee gale yoo galu ganama yoo subii lafaa kaan gajaran dhahee mormarraa buusee waraanee ajjeesee lafa buuse. Obboleessi turuu waliin dhalate ka inni qomarra baadhatee dhalattuu baatee guddisee bakka saniin. Obboleessa ajjeesaadha. Obboleessa isaa turuu ajjeesee kamtu ajjeesa beetani isa akka haadha abbaa ta'ee guddeessa isaa ajjeesa. Inna lillahi bara maal keessa jira kaawwe be obboleessa ajjeesu baay'ee madagaatu. Maatii kiyyarra ga'e waan maatii kiyyarra ga'e isin himu jira. Ammallee xiqqoo jedhe hin turre wama ta'e kana dhageenya daa'imti dhalattuun obboleeyyan lamaan mucaan waggaa 7 daa'ima waggaa 4 ajjeese eda'aadha. Subhanallah. Kun baay'ee tokko rabbi nagaa godhu malee ija kanaan ija ilmoodhaan ofii ajjeeftu kanaan qiyaama dhaabbachuu fi malee wanti biraa hin jiru. Rabbi nagaa waa kennu. Akka gara garuma rabbi ofii deemuudha. Ilmoo akkamii haadha fi haadha ofii akkanatti kukkutee macuree isii keessa akkana keessaa gajjistee waanuma bakka dhugaa rabbiif waan sa'aatii dhageessan bakka ofuma wallaali boo'ee wallaahi rabbi kana beeku jechuun gaggabee asumatti ture isiin ammoo daawwalii safara gaafadhu naan jetti anammoo itti immoo rakkadhee sa'aatii dhageettuu hidhee wallaahi asiin maraadhaa oolee jechuudha. Kuni waanuma dhageettitti iyyuu hin tolle akka haati sun jara guddiftee ilmoon to'adha silaa ka galata haadha sanii deebiftu malee ka akkana ciccirtee akkana billaa ciccirtee biraa deemtuu miti. Haadha keetii miti diinumayyuu akkasiin godhu ilmi namaa. Waanuma baay'ee tokko nama jibbisiisaa wallaahi.
Kana bahee uummanni mucaan kun mana hidhaa hadha fakkeenyaaf hadha harka kennateera jedhanii hadha deemanii olaalaan harka kennateera jedhan. Achi mootummaan achi baasee jechuudha. Ibidda kana laalitti qabanii harka kennatee bari garoo bee ajjeesee irraa bari hadha harka kennate dhagee osoo wallaahi rabbummaan kun naa laaffisee gurbamasa ijaan nan mul'isanii hawwi ajjeesiiti sillee faana si ajjeemna naan jedhanii. Abbaan qabani abbaa waggaa lama irraa du'eera. Abbaa waggaa lamaan dura oduma mucayyoo sun biyya Arabaa keessa jirtu achi jalaa du'e. Garuu ammootu mucayyoo sun wanti addasii godhee garaa na nyaatu hoo hin xaartii haadha tiyya jetti osoo haadha jala deemtu osoo haadhaaf rakkattu osoo haadhaaf. Isiin barnama hundaa rakkate aleemaa jechuun gara laafeettiidha wallaahi kan namni yoo rakkate barbira dhaabbattee boottu bari yoo humnallee qabaatee illee hin dandeenye. Wallahi nama galanni isii silaaharraa akkanaa miti. Uummanni asirra beemaa miidiyaa irra baate kan jedhan kun haadha siiti bari haadha sii haadha kana keessaayyuu bari nagaani awwaalanne reeffa siillee arganii nagaani awwaalanne maculeen ciccitee rimmi miti achittoo yaa'ee jechuun meekunumayyuu namatti hin dhaga'amu. Reeffi guyyaa roobiirraa guyyaa kan bule jechuudha. Kamisa oolee jimaata oolee guyyaa afurmoo meeqa bule. Kun waan nama gaddisiisaati wallaahi waanuma dhageetitti yoo hin tolle. Uummanni amma akkasii yaa'e kana mucaan kun mootummaan qallabuu miti ibiddaan laal gubanii jechuudha. Nafsi isaa akkana dararanii ajjeesuudha mucaa kana malee furmaanni tokko hin jirudha. Yoo dandeettan uummanni asirra jirta alii maallee gargaarullee baattan viidiyoo irra waraabaa akka sagalee ta'aa fi akka mucaan kun du'u jechuudha. Borullee dhaloota boruutiifillee barumsa ta'a. Wallahi dhugaa wanta biraatiif an guddaa an beeta ganama yoo isii waliin haasa'u yoo waa'ee san waliin dubbadhu amma mee maal jedhee gara ofii miidiyaa irra baasa isiin haadha sin dhabdi ilma kana sin dhabdi jedhee taa'eefuma kana faana haasa'u rabbiin kun lakki akkamiin mucaan kun fakkeenyaaf yoo waggaa muraasa itti farada yookaan guddatee waggamaa akkas 20 olii akkasitti murteessa achumaa gadi deemee nama kana arguu jirta. Kanuma maraarra waan ofii kiyya dhuunfaa kiyya yaada sitti himaa. Haadha kanas dhabdee mucaa kanas dhabdee mucattiin tun nama dunyaa akkana nyaatameeru. Mee maal godha mucattii tana karaa kamiin gargaara? Suudii jirta. Odoo xalabaa jiraatte qabamu haa qabamu dhaqee baasaan. Suudii hin jiru Dubaay jira. Maal godha wallaahi taa'ee yaadee isiin poostii si argeemti. Bakka ufumarraa ba'ee ijoollee hiriyoota kiyyaa yoo dhaqee gaafadhu isiin mana xalabaa jirti lakkoofsa siin ergitu. Mari'adhee bakka ofumatti dhiisee manuma banee irraa dubbachuu jammare. Sababni isaa haa gargaaramtuu barbaada. Alhamdulillah haati duutee miti kala isiin gargaaramuu qabdi waan godhamu mubaarakee fi luulaa munaafa rabbii zajaa isaanii haa mubaarakee fa'aa uummanni bira achi baatee biyyaa galtu ijoolleen tun jedhan biyya galee warra aliimaa achi baatee waraqanni dalagamee fi amma takka